استاديومي إمام أحمد إنا لله وإنا إليه راجعون ونون دنو كر ربي تدي بيادا نموت رادي ما دبري عندما أمو علماء جسوني في نما دبري نما تكو جسون أكا تكوتين فرتمني كبجان إساني ملو صلاة إساني ملو دعاء إساني ملو ولما أكا جفمو تعزياكين يدبر فتشو جناتي نموني نانو سنة ترجمو إيراف دبرتيدان ورد أكوني موسى مجتي فجوجرو إيرا دبرتيدان ورد فجوجرو إيرا دبرتيدان أكا علماء قفات تيمتي كانوا تأمن أكا قاد ساتس وان جبابا دعوتو تكين مني كتابة سجلاجي كجتشون دنيا منا كتابة قداسة منا كتابة آمين يا ربي منا كتابة قداتو قبتي أكوان قبتي مني كتابة قدان أكوان قبتي كان جتشون وتوا أمرير رابري فمي كايدان كن يرور ما دوامي يرور ما نمني بيدنيا را قال سينا ساتي فرني لفكانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سجلين أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تكينيا كم جرتو نقادا قلتوما أيه ما شاء الله إما كبابا ما فني أونلايني سينه سلا إيجا ميدان بالشاتة نياتمون سا إنف ميدان بالشاتة إيجا بالشاتة يوكان مراميغلا يوكان نياتمون سا يوكان اسمه ميدان بالشاتة مراميغلون سا إنفو إنا لله وإنا إليه راجعون مفتي بيكينيا شيني قدان أكشيكم ما قفتي تيمتي كان إسام فرتمنو كتاب منا كتابة قداتو كوانجي جيت فرتم بيكينيا كيستي سينان ساني أصوص هنجرنو هدو الرابر رفامي جنير لين فرنو نموني تكو يالني تراني غروغا هاداري حالا سنان قرطماري حالا مجر نموني غريم ببريسيتو مفافجاسي كانان تهاري أتوقع غيارا أني بيكيس سلاجران نيوانغونس إمبينا كترينوس سلام مجيفنا لكن ربنا نمفين بيكيس نجرو مشايخ ني مشايخا والرئيسان الرابع اللي شيء كتيمي كتشيكيته مرتساني الرجالان كتابني ورأولي ولا قايلو بابور جمّا أرسيم بالين نموني هدون دمني إساني شيخ آدم تودا رب رحمته قدوف بكنهن أكمن نجرو شيخ بكري سبالوتي آنسي شيخ أمتك ينوجي لفاتي قدّاك أبو شيخ أمتك ينوجينيني تآب قدّاك أبو كيسا شيخ نكون توكو شيخ نكون درجي كيسا رورون إسان كيسا دبرسن رساسة ميكرانا مهافي ود إسانين غافت دي حاسف سيسي جرا درجي كيسا نما zulmii meeqa keessa dabarfatee hafe akkasumas sirnii duraan dabarfatee waan inni ittiin dabarfatee hundi keessanuu beekuu caalaa isaan immoo warra dhandhame keessaayyee sheekni kun gaafa isuma dhiheenya kanaayyuu bara 2004 akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti waan isaan aqiidaa wajjiniin ta'an isaanii sheekotiin gurguddoon shaamawwatarii akkasumas shaadamtuulaa sheekotiin irraa gadee sana jiran jechuudha akkuma jiran huttu shee Musa Swaalaa akkasumas shee Usman Dirree Xiyyaaraa mashaayikumti karaa ba'aa jedhan sun laffaatii gurguddoo uummata keenya irraa kan biraa hin qabu jechuu osoo hin ta'in dhihaa fi bahaan wanni sun rahmatanuu godhee bara 2004 sababa abashin dhufetti achirraa ka'anii sheeyni kun imaamatti ta'anii qarshii 230 harkatti qabatanii gimbii keessa leedafki isaanii jira magaalaa gimbii machaaraa magaalota adda addaa naannoo Wallaggaa Jimma Aggaaroo bakka adda addaatti markazni arkis sheeyni kana keessa hin jirre tilata ubaate utuuma jari lubbuudhaan jiran waan jarra ga'ee fi waan jarri ta'ani biyya keenya keessatti akkuma beekamu sirnoota dabran hunda keessatti
yoo akka islaamaatiin najabaan akka oromummaatti najabaan ba'anu silaa beekamaadha yoo akka oromummaatti najabaan immoo deeme yaasaatu achi nu geessaaf malee irra waa'ee sana dubbachuuf miti deeme yoo akka oromootiin najabaan akka islaamaatiin najabuu hin danda'an roorroon keenya lama waan ta'eef baan keenya lama waan ta'eef kun akkatti imaamamuus akkatti mormamuus hin qabu waanuma ta'aa dhufe waan ta'eef gateettiin keenya lamman ba'aa baata gateettii ba'aa baatu lamman keessa lammanii nu shadamtuu laa dhandhamatanii jiran lammanii nu wanni isaan irra hin geenye jiru gara kanaan islaamummaa baatu gara kanaan oromummaa baatu lachuu ba'aa nutti ta'ee jennaan baataa bahanii kun immoo mashaayikuma guutuu dhandhame malee warri boodee kanaa yoo offalan hin beeku malee warra duraanii keessa namni offalee jira jedhee yaadu hin jirus immoo natti fakkaata kanaaf mana kitaabaa nu jalaa gubate kana borgaggeessaa sagantaan jiru akka gaaddisa biyyooma akka gaaddisa caayaa manguddummaa araaraa caayaa waardiyyoota aqiidaa keessa namoota bakka guddaatti qabnu keessa gaafa nuti gimbii dhaynu shobokaa bakka teenyee warri shobokaa nyaata dhugaatii nu qopheessanii ta'aabiidhaan kiiloomeetirii dheeraa deemanii dhufan jedhanii achittanii xiqqoosii isaan kana asabsiise waa'ee umurii isaanii gaafa sana 98 ta'uusaa anaa dubbatanii achi booda 98 gaafa isaan gimbii dhaqan achi booda immoo rabbiin umurii isaanii tursiise hedduu kitaabarraa illee kan hin taa'in maaddaa haraashii isaan jala jirti qotee bulaan gara ilmii qara'aa qotee bulaa ta'utti karaa kallattii isaanii kanaan waa meeqa ta'e silaawuu eega namni dabree waa'ee isaa haasofna bu'aa isaa haasofna ammoo rabbi akkuma duniyaa irratti osoo isaan laffaa nu fudhate kanatti ija rahmataatiin isaan alaalu rabbi ija rahmataatiin isaan alaalu rabbiin naaf jecha ta'abde isaaniin haa jedhu laffaatii isaan laffaan kana hunda mindaa isaanii rabbiin jannataan rahmatummaa isaa keessa silaahuu namni gaawwama jiraate irraa du'a namni inni kaanii akkuma beekamuuma adda addaa irraa du'a inni kaan manuma tokkitti irraa du'a inni kaanii akkuma beekamu baabuuf columa daaksisaa ture tokkitti sana irraa du'a nama biraatitti darbee daaksisuu mala ogeessi biraa jira laakiin ulamaan kun waa tokko waan isaan qofittiin takhasusatti qaban fudhatanii dumadu kanaaf ulamaa dhabuu jechuun akka gaaddisni caayaan biyyarraa godaanuuti biyyarraa ka'uuti amma wanni nama barbaachisu eenyutu bakka shee adamtuu laa bu'aree gaafiin jiru ana si'i isini jara sana jara kana eenyutu hadha bakka sana qabee of qopheessaa jira dhugaadha akkasuma wajjiniin dabareedhaan wal gaggeessaa dhufne ammoo wanni nama yaachisuu qabu caayaan akkanaa eenyuun biyyatti dhiifattee biyya abbaatti dhiisan jarri kun akka mootummaatti mindaan ba'ee fi miti kan jarri ilmi islaamaa qaraasisaa ta'aabaa walirkaa fuudhaa fidanii nuun ga'anii kuni akka mootummaatti heera qabeessa ta'ee jaarmiyaan ijaaramee yuunivarsiitiin taa'ee yuunivarsiitiin gadi dhaabbateeti miti kan jarri kun tiksanii fidanii har'aan ga'anii jarri kun uummata walirkaa fuudhee mukattiin biyya jaraasuun ragaa jaraafa taatu mukti biyya keenya naannoo keenya caayaan biyya keenya gaaddisni biyya keenya kan ulamaan dabareedhaan walirkaa fuudhaa fidee nuun ga'e kuni ragaa gaarii jaraafa taatu ragaa bareedduu jaraafa taatu egaa hattaa dur waa meeqa silaa haasa'uu dandeenyu sa'aatii haasa'amnu keessa hin jirru ammoo isteediyoomii Harar isteediyoomii Imaamu Ahmad achirratti salaatul janaazaan isaanii gaggeeffama warri biyyatti haftanii achirratti argamuudhaan qooda fudhattan hundi keessanuu baarakallahu fiikum rabbiin magaalaa gaarii isin dhaabu rabbiin warra jannata waliin fedhee duniyaa kanarraa galu isin godhu isiniin jecha hamma danda'ametti warri magaalaa sanaas ummata isaan irratti salaatuu dhufu akka gartanii qaamni mootummaas ummata baay'ee dhufa jennee yaanna Harargee dhiyaa Harargee irraa yeroo ammaa kana keessa namoonni baay'een ka'anii jiru yeroo ammaa kana keessa namoonni baay'een naannoo balballeetti Galamsoo Machaaraa ulamaan namni baay'een salaatul janaazaa sheeka keenya maaliif jennaan gaaddisa isaaniitu bakka hin geenye hin qabu warri shawaa warri tikeetti muratee fi warri karaarra jiru warri qaamni mootummaa akka umma hawaasa keenya kana dhaqanii nagaadhaan awwaallatanii abbaa jaraa jalaa du'e beekaa jaraa jalaa du'e hayyuu jalaa du'e akka
kan borii kana nu obsitan obsaan ummata keenya nu konsumsiiftan inumahu akka mootummaatti poolisii taatanii eeguu qofatu hin ta'in poolisiin naannoo Hararii waan kana irratti xiqqoo wayyaa qaban fakkaatanii akka argaa dhufnetti poolisoonni naannoo Hararii akkuma godhaa jirtan sana hawaasa dhufee hanga isaan gaggeeffamanii galanutti isinis qaama rahmata namaa godhee sababa karaa isaaniitiin godhamutti amanaa isiniin jechaa kana biratti immoo guyyaa borii wanni nuti eeggannu Ighasaan waldaan tokko kan maqaa isaaniitiin seenaa barreessuudhaan cinaatti waldaan tokko kan maqaa isaaniitiin gadi hundaa'e tokko hin jiraata jennee yaanna biiznillaahi ta'ala ijoolleen naannoo keenyaa barattoonni warri maanaajmentii warri hoguma adda addaa irratti bobbaatanii jirtanu boru hundeeffama kaasaanii qofatu hin ta'in hundeeffama Ighasaa karaa isaaniitiin sadaqaan jaariyaa dheeraan guddaan furdaan bareedaan yabbataan isaa tokko kan namni hundi harka keessaa qabu inni Baalee harka keessaa qabu inni Harargee harka keessaa qabu kan naannoon hundi harka keessaa qabu tokko Ighasaan maqaa isaaniitiin gadi hundaa jennee yaanna kanuma dhaammachuudhaaf dhufne silaa biyya keessa hin jirru silaa biyya keessa jiraanne yookaanis anja arganne illee waan goonu hedduu qabna ammasittuu maatii isaaniitii jajjabina rabbiin obsa sabrii warra caayaa isin qofaa miti kan dhabe nama gurguddaa akkanaa maatiin qoftiin dhaba biyyatu dhaba akkanatti biyyatu dhaba waan jala taa'ee boqataa jiru sana hundatu dhaba maddaa kana eenyutu bakka sana bu'aa jechuu dargaggeessaadhaatiif dhaamaa isa immoo itti aanee hojjetamutti immoo markazni guddaan tokko hin dhaabata jennee yaaduu cinaatti maqaa isaaniitiin wanni tokko Ighasaan maqaa isaaniitiin wanni bareedaan tokko kan sadaqaa jaariyaa isaaniif ta'u gad dhaabbata jennee abdii isinirraa qabna kanuma dhaammachuudhaa fi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ummata isaan jalatti waa baratte hunda isaatu ati immoo barsiisuudhaan dabarsuudhaan akka isaaniif hisaabamu hisaabni gaariin galmee akkaawuntii isaan irratti akka galu gochuudhaan egaa silaawutti jirtanii ammas jajjabaadhaa isiniin jechaa hamma gaggeeffama kanarratti gaggeeffama seena qabeessa gaggeeffama bareedaa kan dhaamsi gaariin irratti ummataa dabru silaa muka yeroon jalqabu midhaan bilchaate galuun isaa hin hafu haamamuun isaa hin hafu dhugaadha isaan kanaan galanii anaafi ati hoo maaliin galla jechuun itti yaaduun qooda keenya ta'a inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maatiin isaanii ubsinu hundi keessanuyyuu egaa maatiin hawaasuma kana qabdanii ammoo maatii isaanii caalaa ammoo maatiin kun nama hedduun ana nama jedhu nama naannoo sanaa hin beeyna laakiin maatiin darasaatu abbaa warri irratti waa barataa ture hundinuu akka sheekaatu tun ta'in akka gaaddisaatti akka caayaatti akka abbaa dhabeetti dhabaa tokkotti eenyuun bakka buufanne jechuun anumatu wooniin ka'ee qara'e bakka bu'aa laataa jechuun ijoollee ol biqiltuu keessaa dhaamsi keenya kana ta'a egaa rabbiin rahmata isaanii godhu sheeka keenya caayaa keenya nurraa jige bor hundeeffama inshallah qabaraa irratti hundeeffama Ighasaa kan sadaqaa jaariyaa isaaniif ta'u tokko gadi dhaabbata jennee yaanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh